Waraanni bilisummaa Oromoo duula lolaa bal'aa labsuun magaalota lixa Oromiyaa fi naannolee Gambeellaa keessatti humnoota mootummaa leelaa jiraachuu ibse. Duulli lolaa waboon gaggeessaa jiru kunis guyyaa irraa waxabajjii 14 bara 2022 kan jalqabe yeroo ta'u, magaalota gurguddoo lixa Oromiyaa keessa jiran kanneen akka Gimbii fi Dambidolloo keessatti waraana mootummaa Bilxiginnaa haleelaa jiraachuu ibse. Mootummaan Bilxiginnaa ji'oota dura Oromiyaa keessatti duula riphee lolaa balleessuu ja'uun raayyaa ittisa biyyaa cinatti humnoota naannolee dabalachuun lola gaggeessaa jiruun hawaasa nagaa irratti miidhaa geessisaa jiraachuun ni beekama. Duulli riphee lolaa balleessuu mootummaan Itoophiyaa labsee turtii ji'oota tokkootiif kan labsame yeroo ta'u, ergasii as ji'oota lakkoofsisee jira. Bakkoota baay'eetti waraanni bilisummaa Oromoo lola waraana PP waliin gaggeessaa tureen injifannoo argachuun loltoota mootummaa hedduu ajjeesuun garii jiratti booji'uun miidiyaalee irratti haasofsiisaa ture. Erga humnoonni mootummaa duula gaggeessaa jiraniin dadhabanii booda waraanni bilisummaa Oromoo kora marii gaggeessuun opereeshinii haaraa waraana PP irratti guyyaa har'aa irraa eegaluun jalqabee jiraachuu ibse. Duulli waboon gaggeessaa jiru kunis Oromiyaa qofa keessatti osoo hin taane naannoo Gambeellaa keessatti adda bilisa baasaa uummata Gambeellaa waliin tahuun humnoota sirnicha haleelaa jiraachuu oduu himaan waboo obbo Odaa Tarbii himee jira. Adda bilisa baasaa uummata Gambeellaa gama isaaniitiin waboo waliin tahuun magaalaa guddittii Gambeellaa keessatti lola ganama har'aa gaggeessaa jiraniin injifannoo argachuu hime. Adda bilisa baasaa uummata Gambeellaa ibsa gabaabaa FB isaa irratti maxxanseen waraanni isaa waraana bilisummaa Oromoo waliin tahuun opereeshinii waraana gaggeessaa jiraniin magaalaa guddittii Gambeellaa keessatti lola jabaa gaggeessaa jira. Akkaatuma kanaan ibsi adda bilisa baasaa uummata Gambeellaa kun lolli waloon gaggeessaa jirru waraana Bilxiginnaa, dhaabbilee waraana Bilxiginnaa fi hooggantoota Bilxiginnaa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef hawaasni siivilii kamilleen hirbaata rasaasaa akka hin taaneef mana keessanii hin bahinaa dhaamsa jedhu dabarsanii jiru. Humnoonni waloo kun waggootaaf hariiroo waraanaa uummachuun humnoota haaraas waliin leenjisanii eebbisiisuun ni beekama. Lola yeroo ammaa waliin jalqaban kanaanis akka ammaan dura magaalaan alatti osoo hin taane magaalaa gurguddoo irratti xiyyeeffachuun opereeshinii jabaa eegaluun qabsicha gara marsaa itti aanutti ceesisuuf murteeffatanii jiru. Oduu himaan waboo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii gama isaaniitiin duula lolaa waboo bifa haarayaan waraana mootummaa irratti labse kana gabaasuun injifannoolee waboo argachaa jiru simee jira. Haaluma kanaan waboon magaalota akka Dambidolloo fi Gimbii keessatti waraana mootummaa haleelaa kan jiru yeroo ta'u, lola jabaa magaalaa Dambidolloo keessatti gaggeessan hidhamtoota siyaasaa baay'ee hidharraa gadi lakkisuu himee jira. Duula opereeshinii waboon guyyaa har'aa waraana mootummaa irratti gaggeessaa jiruun kan baarage mootummaan Itoophiyaa qunnamtii muruu fi tajaajilaawwan bu'uuraa hawaasaa addaan kutee akka jiru gabaafamee jira. Viidiyoon gabaabaa waboon gadi dhiisaa jiru miseensonni waboo wayita magaalaa Dambidolloo seenanii dhukaasa gaggeessaa jiran agarsiisa.